Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin artiist Andu'aalem Gosaa turtii waggaa tokkoo fi walakkaa booda gara hojii aartiitti deebi'uuf qophii xumureera jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenyatti aanuun dhalattuun Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa qabdu Meelaat Kiroos Koloraadoo irratti dorgommii filannoo miseensa mana maree US Ameerikaa injifattee jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenyatti aanuun Komishinii Mirgoota Namoomaa Afrikaa miidhaa godaantota irratti ga'aa jiruuf yaaddoo qabu ibseen Itoophiyaanonni Afrikaa kibbaa jiran sodaa mormiif manaa bahuu dhabanii jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin Tiraamp daldala kiriptookaransi irraa waggaa tokkotti qofa doolaara biliyoona 1 argachuun ibsame. Kanaanis qeeqni garaagaraa irratti dhiyaachaa jiran gabaasa guutuu dhageessu. Alaamaan isaa nagaa daawwatsaa biiftuu miidiyaa oduu guyyaadhaaf qabannee dhufneen faana turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin artiist Andu'aalem Gosaa turtii waggaa tokkoo fi ji'a ja'a booda gara hojii aartiitti deebi'uuf qophii xumureera jedhame. Weellisaa jaallatamaan afaan Oromoo kun gadda isa mudate dandamatee miila isaa lamaan deebi'ee dhaabbachuun hojii haaraadhaan uummata isaa bira ga'uuf qophiitti jira jedhame. Akkuma yaadatamu du'a gaddisiisaa fi rifachiisaa kaadhimaa isaa kan turte Qananii Addunyaa waliin wal qabatee shakkiiwwan uumamaniin artiist Andu'aalem Gosaa ji'ootaaf hidhamaa fi murtii seeraa eeggachaa turuun ni yaadatama. Muudannoon kun guutummaa jaallattoota isaa fi uummattoota aartii biratti yaaddoo guddaa kan uume yoo ta'u, erga aartii fi miidiyaa irraa fagaatee deebi'ee argamuun isaa aartii Oromootti abdii guddaa horee jedhame. Andu'aalem madaa gadda isaa obsaan dandamatee akkasumas adeemsa seeraa mara keessaa erga darbee booda yeroo ammaa kana hamilee guutuun gara hojii muuziqaa isaatti deebi'uuf jiraachuun isaa odeeffannoo fuula miidiyaa hawaasaa Abdii Geetachoo irraa gadhiifame irraa akka mul'atutti Andu'aalem ammas hojii haaraa fi bifa qulqullina qabuun gurra jaallattoota isaa biraan ga'uu fi dhamdhamsiisuuf qophii isaa xumuraa jira jedhame. Madaa fi gadda sanaa booda gara aartiitti deebi'uun isaa jabaachuu fi obsa isaa dhugaa agarsiisaa jedhame. Yeroo dhiyootti waan bareedaa waan dinqiidhaan nu eegaa. Yeroo dhiyootti very soon. Thank you. Oduu keenyatti aanuun dhalattuun Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa qabdu Meelaat Kiroos Koloraadoo irratti dorgommii filannoo miseensa mana maree US Ameerikaa yeroo dheeraaf bakka buutuu kan turte Diyaanaa Deegeet injifattee jedhame. Kaadhimamtuun sooshaalistii Meelaat Kiroos filannoo seensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi diistiriiktii tokkoffaa Koloraadoo kibxata kaleessaa gaggeeffameen bakka buutuu yeroo dheeraa Diyaanaa Diigeet yookaan Diikooloo injifachuun gabaafame. Dhaabbanni oduu Associated Press dhuma kibxata irratti bu'aa filannichaa yeroo labsetti Kiroos dhibbantaa 49.3 fi 43.5 ta'een nama aangoo irra jiran caaluun injifannoo galmeessiteetti jedhame. Injifannoon Kiroos diistiriiktii amanamummaa dimokiraatotaa deeggaruu keessatti argatte kun baatii waxabajjii keessa Niiwoork keessatti kaadhimamtoonni sooshaalistii fi kan yaada bitaa leellisan Leeft Faar kaadhimamtoota aangoo irra jiran irratti injifannoo walitti aanan galmeessaniin hordofee kan dhufe yoo ta'u, filannoo walakkeessaa bara mid-term election booda caasaa siyaasaa murna dimokiraatotaa mana maree bakka bu'oota uummataa caalatti gara bitaatti ni jal'isaa jedhamee eegama. Oduu keenyatti aanuun Komishinii Mirgoota Namoomaa Afrikaa miidhaa godaantota irratti ga'aa jiru yaaddoo qabu ibse. Itoophiyaanonni Afrikaa kibbaa jiran sodaa mormiif manaa bahuu dadhabaniiru jedhame. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Afrikaa saboota Afrikaa kan Afrikaa kibbaa keessa jiran jeequmsi farra godaantotaa dabalaa jiru irratti yaaddoo guddaa qabaachuu ibse. Miidhaawwan lammiilee biyya alaa irratti xiyyeeffatanii raawwatamaniin mirgoota bu'uura namoomaa kan balaaf saaxilan ta'uu akeekkachiisuun qondaalonni biyyattii nama hundumaaf itti gaafatamummaa fi eegumsa akka mirkaneessan waamicha taasiseera. Komishinichi ibsa isaa kanaan Afrikaa kibbaa keessatti gabaasa ajjeechaa miidhama qaamaa doorsisa saamicha daldalaa fi humnaan buqqisuu haasaa lammiilee tuqu kan godaantotaa fi baqattoota irratti raawwatamaa jiruun gaddineerraa jedhe. Hammeenyi kun waadaa chaartarii Afrikaa mirgoota namoomaa fi saboota akkasumas sanadoota mirga namoomaa naannichaa idil-addunyaa fi kan biroo keessatti hiraman waliin kan wal faallessus akka ta'e ibseera. Komishinichi qondaalonni Afrikaa kibbaa namoota balaaf saaxilaman eeguuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan miidhaalee gabaafaman irratti qorannoo ariifataa fi loogii hin qabne akka taasisan warra balleessaa raawwatan seeraaf akka dhiyeessanii fi miidhamtoonni haqaa fi furmaata bu'aa qabeessa akka argatan gaafateera. Akkasumas hojjettoota mootummaa fi geggeessitoota hawaasaa hamilee tuqu kan jibbiinsa fi loogii kakaasuu danda'u irraa akka of qusatan waamicha godheera. Komishinichi dabalataan qooda fudhattoonni hunduu obsa waliin jireenya nagaa fi kabajaa mirga nama dhuunfaa hundumaa akka jabeessan gaafateera. Hammeenya jibbiinsa alagaa tokkummaa hawaasummaa waadaa bal'aa Afrikaa mirgoota namummaa fi gamtaadhaaf qabdu akka diiguu akeekkachiiseera.
Yeroo Afrikaa kibbaa hiriira gaffarra godaantota guutuu biyyattii waxabajjii 30 gochuuf qophaa'aa jirtutti akeekkachiisni Koomishinii Afrikaa yaaddoo nageenyaa lammiilee biyya alaa jiru irratti caalatti ifoomseera. Karaa biraatiin miseensonni hawaasaa Itoophiyaa akka ibsanitti miidhaan haaraan osoo hin qaqqabin sodaa ammeenyaa uumuu danda'uutiin daandileen duwwaa akka hafanii fi daldalli akka cufamu dhiibbaa uumeera jedhaniiru. Yeroo kanatti Itoophiyaanonni sodaa keessa jiraachuu Yoonaas Habiib pirezidentiin hawaasaa Itoophiyaa Afrikaa kibbaa Addis Istaandaarditti himaniiru jedhame. Waxabajjii 30 magaalota adda addaa Afrikaa kibbaa keessatti hiriirri guddaan taasifamee jira. Hanga yeroo kanaatti miidhaan qaqqabeen jiru garuu Itoophiyaanonni sodaa keessa jiru jedhame. Isaan keessaa namni tokkoyyuu manaa gadi hin baane, daldaltoonni siin jiran manneen daldalaa siin banamne jechuun Habiib dubbataniiru. Habiib dabalanii akka ibsanitti Itoophiyaanonni baay'een sababa waraqaa seeraa Afrikaa kibbaa keessa jiraachuuf isaan gargaaru mirkaneessuu hin qabneef haala addaan balaaf saaxilamoo ta'anii jiru jedhaniiru. Akka ibsa isaaniitti Afrikaan kibbaa eeyyama jireenya baqattoota siyaasaaf kennitu bara 2017 keessa dhaabdee jedhame. Iyyannoon baqattummaa Itoophiyaas erga jijjiiramni siyaasaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii hordofee booda daran akka rakkisaa ta'e simaniiru. Keessattuu erga amajjii 2019 muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara Afrikaa kibbaa imalan booda namni tokkoyyuu baqattummaa akka hin arganne sababni isaas lammiileen hunduu gaggeessaa Itoophiyaa gaariidha jedhanii waan amananiif jedhaniiru obbo Habiib. Isaanis qondaalonni Afrikaa kibbaa iyyannoo baqattummaa Itoophiyaa ilaalcha baroota jalqabaa bulchiinsa Abiy Ahmed irratti hirkachuun madaaluu isaanii itti fufaniiru. Osoo Itoophiyaan sana booda lolaa fi tasgabbii dhabuu siyaasaa keessa jiraachuun ishee beekamu akka dhimmi kun isaan yaaddeessa himaniiru. Sababa Itoophiyaanotaaf baqattummaan achi jiran lammummaa hin kennamnee fi keessaa tokko sababa siyaasatii jedhaniiru. Akeekkachiisni dhiyoo kana Koomishinii Afrikaatiin kenname kun yaaddoo nageenyaa godaantota Itoophiyaa fi lammiilee biyya alaa kan biroo Afrikaa kibbaa keessa jiraniif torbanoota dhiyoo kana keessa balaa jiru hordofee kan dhufedha jedhame. Oduu keenya xumuraa fi biyya alaatiin Tiraamp daldala kiriptookaraansii irraa waggaa tokko qofatti doolaara biliyoona 1 ol argachuun ibsame. Akka gabaasa galii Tiraamp bara 2025 fuula 927 qabu ba'etti gurgurtaa kiriptookaraansii saantiima Tiraamp yookaan Tiraamp Coin jedhamurraa doolaara miliyoona 635 argate. Akkasumas dhaabbata kiriptookaraansii ilmaan isaa fi ergamaan addaa US Steve Wachtoof hundeessan World Library Financial jedhamurraa doolaara miliyoona 500 ol argachuu hime. Akkasumas doolaara miliyoonota ammoo ijaarsa riil isteetii irraa argateera jedhame. White House garuu Tiraamp pirezidaantummaa irraa buufateera isa jedhu lo'aalee jedhame. Tiraamp dhaabbata isaa ijoolleen isaa akka gaggeessan gochuu fi aangoo isaa fayyadamee faayidaa argate akka hin qabne White House beeksisee jedhame. Itti aantuun pireesii sekireetarii White House Aanaa Keelii Tiraamp Ameerikaa magaalaa kiriptoo addunyaa gochuun isaan boonuu qabnaa jetteen pirezidaantichis ta'ee maatiin isaa faayidaa addaa argachuu keessaa qooda akka hin qabne dubbatteerti. Tarkaanfiin pirezidaantichi fudhate hunduu fedha lammiilee Ameerikaa giddu galeessa kan godhatedha. Kanaan ala seenessa sobaa warri dimokiraatawaa naannessaa turanidha jette. Yeroo tokko kiriptookaraansii kan mormaa ture Tiraamp biitkooyinii balaa nu mudachuuf deemu jechuun ibsee ture. Haa ta'u malee galiin kiriptookaraansii irraa argate galii ijaarsa manneen jireenyaa argatu akka caalu gabaasicha agarsiiseera. Riizoortii isaa Maaralaagoo irraa doolaara miliyoona 77, kilaba goolfii irraa doolaara miliyoona 122 argateera. Akkasumas kilaboota goolfii Bedminster, Newcastle, Jupiter, Florida, Danbury, Scotland irraa tokkoon isaanii irraa doolaara miliyoona 30 ol argateera jedhame. Gurgurtaa saantiima biraandii Tiraampiin hojjetame macaafa qulqulluu biraandiin hojjetaman gurguru shittoo fi gitaara fa'aa irraa doolaara miliyoona 4.7 argatee jedhame. Haati warraa Tiraamp Meelaaniyaa Tiraampis waliigaltee hojii dookumentarii bara darbe tamsa'e irraa doolaara miliyoona 10 ol argattee jedhame. Akkasumas Tiraamp himata seeraa miidiyaalee akka ABC, CBS, Meta, YouTube fi X irraa doolaara miliyoona 86 argateera jedhame. Kaampaanota kiriptookaraansii waliin hariiroo guddaa uumuun galii guddaa irraa argateera. Barruun Forbes akka gabaasetti qabeenyi caalaa Tiraamp qabu amma doolaara biliyoona 7tti tilmaamamaa jedhame. Bara 2024 keessa qabeenyi isaa doolaara biliyoona 2.3tti tilmaamamaa jedhame.